tiraajadii salphina kana dhoksuu hin danda'amu isin hin dhoksu. Oromoo fi Oromoo jidduutti jettee jechuudha. Warri aangoorra jirtu qabsoo dhiigan dhuftee Oromoon amma aangoorra baheera Oromootu aangoo qabaa kanaafuu dhiigan ittisuu qabna siin jedha. Nummoo gara keenyatiin qabsoo Oromootu butamee Oromootu dhumaa jira hin jenna. Kan kadhataa jirru humnoota hidhatan 3-4 wajjin gattaa itti mari'adhuudha. We will reach a level where negotiation becomes impossible. Ati akkaayyuu siyaasaa tokkot eega walubummattiin aman wareegama jaallan kun bilisummaaf jecha wareegaman dogongora jechuu dandeenya. Gaafiin lammataa mootummaan Itoophiyaa lolli Itoophiyaa keessa deemaa jiru lola Oromoo fi Oromoo jidduuti jettee jechuudha. Oromoo fi Oromoo jidduutti jettee jechuudha. Kun akka qalbiitti yaatitti akka ayyaadot lolli deemaa jiru kun lola loltoota federaal Itiyoophiyaatii fi lola waraana bilisummaa Oromootitti deemaa jiru jedhee hubadha. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltuu federaalaa jidduutti deemaa jiru loltoota sabaaf sablammii kan Sumaaleen keessa jiru, kan Affaar keessa jiru, kan Faannoon keessa jiru, kan sabaaf sablamni hundi keessa jirutu waraana bilisummaa Oromoo waliin wal dhawaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Gujii keessatti waraanni Sumaalee irratti hirmaate, Kaabat waraanni Faannoo irratti hirmaate, waraanni Amaaraa irratti hirmaate, waraanni Tigree irratti hirmaate, waraana sabaaf sablammitti irratti hirmaate. Akkamitti lolli kun lola Oromoo lamaan jidduu ta'uu danda'a? Yoo kana jettu Oromoo lamaantu wal dhahaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo hin gargaarinaa, hin fakkeessu. Warri amma waraana bilisummaa Oromoo akka obboleettiin teennachi jette waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiran hayyuun keen, xiinxallaan keen, beekaan keen Oromoo lamaantu wal dhawaa jira jedhe maaf nu waraana kana gargaarree wal dhoofsifna ka jedhu nama xiinxallaa bal'ina hin qabne jidduutti rakkoo hin uumu. Mee Jawaar dubbii kana irra deebii xiinxalli ilaali isin jedha. Awo bolees. Galato. Thank you. Gaafiin dhimma walabummaatiin wal qabatee dhufe gaafuma qabsoon tun eegalturraa ka'e wanni kun 60 irraa 70 irraa ka'e. Fakkeenya warri Finfinnee tures warri Adan tures booda Somaaliyaattis Jibuutittis gaafiin kun ka'aa ture. Gaafiin Oromoodhaaf kan baasu haqa isaa kan galfachuu danda'u biyya walabaa Oromiyaa jedhamtu yoo jaarrate immoo biyyuma Itoophiyaa san keessatti walqixxummaa sabaaf sablammoota yoo fide ka jedhu it is as old as the struggle itself. Karaa lachuu irrattuu warri wareegame gootota Oromooti. Karaa lachuu irrattuu kan wareegame dhugaa Oromootiif. Garri lachuu kamtu Oromoo fayyadaaf malee karaa kana qabadheen Oromoo miidhafi miti. Yaani doongoraa mooraa qabsoo keessa jiru garee tokko gootomsanii garee kaan xiqqeessuun sirrii miti. Namni karuma kamirrattu saba kanaaf wareegame sirrii ture wareegamaa keenya goota keenya akkasitti ilaala. Akka kaafaa'utti nuti paartiidha. Akka paartiititti Oromoodhaaf kan baasu dantaa Oromoo yeroo gabaabaaf yeroo dheeraatti eegsisuu kan danda'u Oromoodhaaf nagaa waaraa kan fiduu danda'u misooma waaraa fiduu kan danda'u sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e kan Oromoon Oromiyaa irratti ittiin of bulchu kan Sidaamni Sidaama irratti ittiin of bulchu akka Itoophiyaatti immoo sabaaf sablammoonni kun marii isaaniitiin waliigaltee isaaniitiin seera hariiroo tumatanii wal kabajanii qabeenyaa fi aangoo akkaataa gumaata isaaniitiin qooddatanii kan bulan Itoophiyaa haaraa ijaaruutu sirriidha jedhee amana kaafaa'uun. Hamma namni beekutti dhaabbileen Oromoo yeroo ammaa jiranis akka keenyatti jala muruu yoo baatan illee yoo kan danda'amu taate
sabaaf sablammoota wajjin kan jedhu ni fudhatu. Gaafiin immoo ummataaf jedhu nuti akka kaafaa'utti ummata Oromootiif kan ta'u kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti dhaabne sabaaf sablammoota wajjin wal dandeenyee jiraachuudha jennee tamanna. Kana jechuun warri walabummaatti amanu haa baduu miti. Kana jechuun warri walabummaatti amanu dhiisaati warri yuunitarii Itoophiyaa jaarra jedhu saabatu hin jennu. Yaada isaa arieffatu humnaan garuu itti fe'uun hin ta'uudha. Humnaan itti fe'uun hin ta'uudha kan itti jennu jechuudha. Lolli Oromiyaa keessa jidduutti godhamu kan Oromoo jidduuti. Sadarkaa hoggansatti hoggansi biyya sana hogganaa jiru kanuma isinummaan harka wal dhooftanii ol baaftanii bar. Of sobuun wal sobuun hin barbaachisu. Waggaa 2018tti gaafa mormu san afaan na qabdanii ni hinaaftee ni bololte jettanii warra ol baaftan ilmuma keessan isinirraa dhalateedha. Hoggansi gama lachuu waraana Oromiyaa keessatti godhamu gara tokkoon marra tokkoon gara kaaniin Abiyyiitu hoggana. And they are both Oromos. Traajedii salphina kana dhoksuu hin danda'amu isin hin dhoksu. Salphina Oromoo keessatti gadeemaa jiru salphina. Sadarkaa hoggansatti Oromoodha. Gadi bu'aa. Lola kana keessatti humna sadiitu hirmaata mootummaarra. Milishaa gandaa, poolisii Oromiyaa fi humna federaalaati. Milishaan gandaatii fi poolisiin Oromiyaa dhumaa jiru, nama fixaa jiru Oromoodha. Nu bar keessa jiraanna. Painful ijoolleen nuti hoggannee qabsoo keessa turte gara lamatti baateet wal fixaa jirti. Shawaa lixaa keessa hodhayte, Shawaa kaabaa keessa hodhayte, Wallaga keessa hodhayte, Gujii keessa hodhayte. Kan dhumaa jiru harki 95 ilmaan keessan obbolaa keessani. This is fact. Kuni salphina qaanyiidha. Sabaaf sablammiin biyya sanii gaafa Oromoon sirna duraasan jijjiiree aangootti dhufu faayinalii haara galfanna. Faayinalii walqixxummaa arganna jee abdataa ture. Nuyi garuu biyyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif nagaa buusuu dadhabneet wal jidduutu nagaa buusuu dadhabne. I can theorize. Theorii keessa dhaqee sirna mootummaa Itoophiyaati akkas akka warra kaanii odeessuu dandeenya. It's not true. It's not true. Warruma nuti harka dhoofnee fi ol baafnedha. Kan dhumaa jiru kan wal fixaa jiru. By the way, sadarkaa mootummaa fi humna waboo bira darbeera yeroo ammatti. Revenge killing. Haaloo wal bahuun duriyyeen magaalaa keessa wal gurmeessee nama fixuun. Eenyu Oromiyaa keessa nama fixaa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo qofaan kan wal fixaa jiru bar. Kan gama lachuu fakkeessee har'a fakkeenya waan Wallagga ta'e kana waraana bilisummaa Oromoo anaa miti kan godheedha. Mootummaa waraana bilisummaa Oromootu godheedha. Faaktii isaatu sadarkaa ittiin beeynetti humni sadarkaa anarkiin biyya keenya keessatti baay'achuurraa kaka'een qabatamatti abalutu ajjeesee. Jarmanitti bakka tokkotti jeen ture. Oromiyaa keessatti bara har'a eenyutu ajjeesee maalutu ajjeesee sadarkaa jettee gaafattee deebii itti dhabdu gaafachuu itti dhiifte irra jirta jechuudha. Ani waan isin dhaga'uu barbaadan isinitti himuuf as hin jiru. Waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himuuf as jira. Wanni ta'aa jiru sheem. Warri aangoorra jirtu qabsoo dhiigan dhuftee Oromoon amma aangoorra baheera Oromootu aangoo qabaa kanaafuu dhiigan ittisuu qabna siin jedha. Nummoo gara keenyatiin qabsoo Oromootu butamee Oromootu dhumaa jira hin jenna. At the end we are entering an endless cycle of violence. Isinitti himan. Keessattuu sheerii guddaa kan qabu mootummaadha itti hoggansa biyya kan harkaa qabu mootummaadha lola dhaabuu qaba. Lolli kun dhaabachuu baannaan Siiriyaa taati Itoophiyaan worse than Syria. Ani dubbachuullee hin barbaanne ture. Kan inni amma dura dubbadhee fuunan gaabba. Waan hin biyya sanitti farri seenatti fakkaata. Garuu erga dubbadhu jettanii nan dubbadha. Civil war zabana kana waraansi biyya zabana kana kan injifatu wal injifatan osoo hin taane ka addaan ciccitaa. Mootummaan kun hubatuu qaba.
arra kan kadhataa jirru humnoota hidhatan 3-4 wajjin gattaa itti mari'adhuudha. Lolli kun itti fufnaan waggaa 4-5 booda kaarra 4 turan kun 40 ta'uu danda'u biyya san keessatti. We will reach a level where negotiation becomes impossible. Syriaatti, Yemenitti, Liibiyaatti arra eenyu lola eenyu araarama sadarkaan danda'amne irra geenya. Sababa isaa bal'inaan amma dura ibseera. Kanaaf kana hoggaan jedhu political correctness hin barbaachisu wanna biratti. Kanarraa hin deemaa jechuudha. Galatoomaa duraan dursee warri yeroo keessan gubdanii waltajjii kana fakkaatu qopheessitanii hawaasa lakkoofsa yaraa kana guddaa taasistanii sagantaa kana asin geessanii baay'ee isin galatoofadha. Galatoomaa. Kana dudda duubaan immoo haadholiin dubartoonni shamarran Houston sagantaan kun akka caalaa miidhagu gochuu irratti dadhabbii isin gootan baay'ee nu gammachiiseera. Galatoomaan jedha. Inni gara biraan isa waa'ee gaaffii gabaabduudha. Gaaffiin kan koo Qaallitti keessatti mooraa 3 keessaa biqiltuu baay'ee dhaabeetan ba'e baranachi ture akkam bishaan naa obaastanii dhuftanii kan jedhuun gaaffii isin gaafadha. Inni gara wanti guddaan maa inni har'a Oromoo warra waltajjiirra jiranuuf miti kanan jechuu barbaadu Oromoota warra as teenyee jara ilaalaa jirruu fi warra iddoo biraa jirruudhaaf har'a qabsoon Oromoo qabsoo alaabaa miti. Qabsoon Oromoo har'a qabsoo waraanaa miti. Waraanni Oromoo bakkeedhaan hidhatee lolaa jiru waraana dhaabaa miti. Waraana Oromooti. Nutu bira dhaabbata wal bira dhaabbannaan. Alaabaan alaabaa kan Oromooti. Alaabaa Oromoo nuyi kan kunuunfatu. Kanaaf Oromoon as waa'ee alaabaatiif waa'ee waraanaa irratti yaada garagarummaa oo jiraatellee walii obsinee diina nu fuuldura dhaabbate sana fuuldura akkamii waliigalteedhaan akka dhaabbannu irratti mari'achuudha kan nurra raatu. Waltajjiin bakka tokko irratti waltajjii qoccoloo inni ta'e suni Houstoniin keessatti hin ta'a jedhee yaaduun alaabaan kana waliin finnee waliin kabachiisna. Waraana keenyas nuuf jedhanii bobba'anii waliin hidhachiisna waliin bira dhaabbanna. Isa karaa nagaatiin nan qabsaa jedhus isa karaa humnaatiinis qabsoo karaa nagaa geggeeffamu sana jabeessuudhaaf godhu sanas kan bira dhaabbatu nuyi. Wanti guddaan hooggantoota siyaasaas haa ta'u hawaasa Oromoo irraa kan eegamu har'a garagarummaa xiqqoo qabnu xinneessinee waan Oromoo tokko ta'u irratti hojjechuudha kan nurra jiraatu. Adeemsi keenya garagara ta'uu danda'a garuu itti galli keenya waan tokko ta'eefi Oromoon keenya hundumtuu bakka jirtan warri iddoo biraa jirtanus qoccoloo waan hin taane irratti walirraa dhaabne fakkeenyaaf waraanni Oromoo ibsa jarri waa'ee alaabaatiif waan adda addaa irratti baasanii yeroo darbe baasan isa kana kan nu barbaannu hooggantoota keenya irraa kan tokko nu taasisu yaadaan garagarummaa qabaannullee itti galli keenya tokko ta'uusaa kan hubachiisu malee kan nu barbaachisu isa nu qooduu miti. Isinis immoo warri har'a keessummaa taatanii nu fuuldura dhuftan kun dhugaa jiru nutti himuu keessanii fi qullaa isin hin dhaabnu. Dhugaa jiru nutti himuu keessanii fi caalaa isin miidhagsinee isin geggeessina. Kanaaf dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Galatoomaa jechuu barbaada.